Jürgen Klopp turtii waggoota sagaliitiin booda ganna darbee Liverpoolin gargar ba'uuf nagaa yoo dhaammatan sagalee guddistuun Arne Slot jecha imaanaa dabarsanii. Maanan haphee ta'uun laphee Arne Slot keessatti hafe kun firii buusuun Liverpool ga'umsa addaan injifannoon dabalameen gara waancatti isa geessaara. Eeyyeen dhugaadhaa Liverpool waggoota darbanis garee cimaa fi morkataa liigichaatti Arne Slotis garee ijaarame Jürgen Klopp irraa fudhatanii qindoominni tasgabbii fi xiinsammuun injifannoo garicha keessattuu mangaruu kan addaati. Torbee 19ffaa Premier League Englandin kaleessa gara staadiyoo London imaluun West Ham United waliin kan taphate Liverpool goolii 5-0 injifachuun garaagarummaa qabxii 8 liigicha dursaa bara haaraa faranjoota 2025 simata. It's just too good. Taphichaan daqiiqaawwan jalqabaa 25 goolii eegaan West Ham United Alfonso Areolaan yaaliiwwan goolii taphattoota Liverpool akka culullee qolus boodarra garuu dhimmiseera. Goolii Luis Diaz daqiiqaa 30ffaa irratti galcheen dhimmisuu kan jalqabee karri West Ham United sanaan boodas goolii daqiiqaa 40ffaa irratti Cody Gakpo 44ffaa irratti Mo Salah dabalaniin Liverpool goolii 3-0 dursaa boqonnaa bahanii. Queuing up now Liverpool. They're looking for a third before half time and they have it. Who else? Mohamed Salah. Tapha boqonnaa deebiinis qindoominaa fi xiinsammuun olaantummaa fudhachuun kan deebi'ee Liverpool goolii Trent Alexander-Arnold fi Thiago Jota dabalaniin yandoo goolii roobsuun goolii 5-0 injifatanii. Taphichaan goolii tokko galchuun kubbaa Gakpo fi Jota galchan kan mijeesse The Egyptian King Mo Salah barana liigichaan gooliiwwan 16 galchuun 14 hiriyoof mijeesse. Liigichaan tapha tokko qofaa mo'amuun 14 injifatee 3 qixa kan ba'e Zerers Liverpool tapha qixxeessituu tokko soo qabu qabxii 45 walitti qabachuun Premier League England dursaa bara haaraa warra faranjoota 2025 kana simata. Jürgen Klopp turtii waggoota sagaliitiin booda ganna darbee Liverpoolin gargar ba'uuf nagaa yoo dhaammatan sagalee guddistuun Arne Slot jecha imaanaa dabarsanii. Maanan haphee ta'uun laphee Arne Slot keessatti hafe kun firii buusuun Liverpool ga'umsa addaan injifannoon dabalameen gara waancatti isa geessaara. Eeyyeen dhugaadhaa Liverpool waggoota darbanis garee cimaa fi morkataa liigichaatti Arne Slotis garee ijaarame Jürgen Klopp irraa fudhatanii qindoominni tasgabbii fi xiinsammuun injifannoo garicha keessattuu mangaruu kan addaati. Torbee 19ffaa Premier League Englandin kaleessa gara staadiyoo London imaluun West Ham United waliin kan taphate Liverpool goolii 5-0 injifachuun garaagarummaa qabxii 8 liigicha dursaa bara haaraa faranjoota 2025 simata. It's just too good. Taphichaan daqiiqaawwan jalqabaa 25 goolii eegaan West Ham United Alfonso Areolaan yaaliiwwan goolii taphattoota Liverpool akka culullee qolus boodarra garuu dhimmiseera. Goolii Luis Diaz daqiiqaa 30ffaa irratti galcheen dhimmisuu kan jalqabee karri West Ham United sanaan boodas goolii daqiiqaa 40ffaa irratti Cody Gakpo 44ffaa irratti Mo Salah dabalaniin Liverpool goolii 3-0 dursaa boqonnaa bahanii. Queuing up now Liverpool. They're looking for a third before half time and they have it. Who else? Mohamed Salah. Tapha boqonnaa deebiinis qindoominaa fi xiinsammuun olaantummaa fudhachuun kan deebi'ee Liverpool goolii Trent Alexander-Arnold fi Thiago Jota dabalaniin yandoo goolii roobsuun goolii 5-0 injifatanii. Taphichaan goolii tokko galchuun kubbaa Gakpo fi Jota galchan kan mijeesse The Egyptian King Mo Salah barana liigichaan gooliiwwan 16 galchuun 14 hiriyoof mijeesse. Liigichaan tapha tokko qofaa mo'amuun 14 injifatee 3 qixa kan ba'e Zerers Liverpool tapha qixxeessituu tokko soo qabu qabxii 45 walitti qabachuun Premier League England dursaa bara haaraa warra faranjoota 2025 kana simata.